ولي برمجون قلبي السلام ولي عليكم دوكو ورحمة الله وبركاته. شلون سجون وجيل الرقابتني الحمد أمة لله أني قاري قبضت سبقة جراتني سنين جتا ورشتك يا في كبجمتك يا دي فما سنرام بديت وريتولا هرا واسدي قبدي سنين فيزرا واسدين كان رتيا كم في مركنيستني في واسدين كان ريون جريدلي akka ittiin of qopheessan baay'ee barbaachisaadha. Maaliif waasadii kanarraanii milkooftan jedhee ni yaadaanillee jechuudha. Maaliif waan jireenya kan kee keessatti waan sii milkaa'u tokko fooyyeffachuun barbaachisaadha waan ta'eef jecha. Kanaafuu baga jiraattan walumaa galachuu isiniin jecha isinis baga jiraattanii kabajamtoota kooti. Hundumaafuu wanni isiniin jechuu barbaadu jechuudha. Obboleewwan keenya kanii mana hidhaa keessa jiranii garuu waan haaraa wanti nufi akka waraqaa wayiin baasirraa akkas barreessaa jiranii na fakkaate. Viidiyoo argee ture laakiin natti naaf mija'u baay'ee tokko dalagaa qaba jechuudha. Akkasumarraa hafee jechuudha. Rabbi nagaan isaan haa galchu inshaallah. Dubbiin ta dhugaa taatee yeroo gabaabaa keessatti osoo Ramadaan hin seenne inshaallah rabbiin kara biyyaa isaan akka galchu jecha. Warra du'e rabbi sabrii maatii isaanii walumaa galchu jecha. Ame waan qabadee dhufeetti deebi'a. Wanni qabadee dhufee waa sadii qabadee dhufee jechuudha. Wanni sadiin qabadee dhufee kun jireenyuma ilma namaa kamuu dhalaas ta'e dhiiras ta'e jireenya ilma namaa keessatti waan barbaachisaa qabadee isinii dhufe. Maaliif jireenya hingee keessatti ati waan akkanaa kanneen kanarratti yookaan hundeeffattuu fi mirkaneeffattu ta'ee waan kanneen kanarratti waan gaarii dalagachaa itti fufaa deemta jireenyuma kan keetu jechaadha. Wanni sadiin ani qabadee isinii dhufe maanni beekta obboleewwan kiyya. Wanni sadiin isinii qabadee dhufe tokkoffaa obsa. Obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaa. Lammaffaa mistira qabachuun baay'ee barbaachisaa. Mistira jechuun beekanii mistira kamuu haa ta'u qabadhu. Baay'ee namni akkanaa kun baay'ee jaalatamas baay'ee barbaadamas argamu. Kanaafuu garuu irratti hojjedhu. Irraayis milkaa deemta waan ta'eef jecha. Obsa isiniin jedhe. Sadaffaa jireenya kan kee keessatti nama akkaan yeroo akka kennituuf argite. Yeroo akka kennituuf jaalala keessattis ta'ee waanuma kamittuu ta'ee jireenya kee keessatti obsa akka godhattuuf yookiin yeroo akka kennituuf si gaafatuu baatus irraa beektii irraa yaaddee yeroo yoo dabarfatteef baay'ee barbaachisa. Yeroo dabarfatu jechuun waa hunda irratti yeroo dabarfattaa dhufta. Ati ilma namaa qofaaf miti. Yeroo mataa kan keetiif illee yoo dabarfatte baay'ee barbaachisa. Garuu immoo baay'ina irratti ilma namaatiif yeroo yoo kennite wallaahi kuftees hin kuftu hin kaata malee. La'innahu ati forsa namaa kennite yookiin yeroo namaa kennite waan ta'eef jechuudha. Si galee yeroo yoon jedhu yeroo namaa kennuun tuni waanuma argite irratti miti. Yeroo namaa kennuun tun akkaataa qabdi. Yeroo namaa kennuun tun akkaataa itti fooyyessuu deemtuu qabdi. Yeroo namaa kennite abadisoo namni sunuu sirraa milkaa'ee yookiin waan taane yaade ati abadan hin kuftu waan ta'eef jecha. La'innahu ati obsa qabaattee yeroo nama saniif kennite waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isa tokkoffaan mistira yoo qabatte jireenya kan kee keessatti mistira yoo qabatte nama kamiifuu yoo ta'e mistira yoo qabatte namni akkanaa hin kufus hin barbaadamas baay'inaan hin argamus. Yaa Rabbi nama mistira qabaatu nu taasise walumaa galatti jechuudha. Maaliifin akka yaade beektanii maaliifin akka yaada dhufeessinii beektanii nama tokkoof yoo obsa qabaattee fi nama tokkoof
mistira yoo qabatte ni barbaadamta. Mistira jechuun jireenya kee keessatti fakkeenya jaalalarra yoo fudhanne waa'ee jaalala keessatti mistiruma argite kana yoo abbaa akkanaa ka ooltu ta'e mistirri kan keessuun si fooyyaa osoo hin taane mistira onnee kan kee keessatti yoo qabattu ta'e mistirri baay'ee barbaachisa la'innahu abada namni suni sisin irraanfatu sisin gatu sirraa isin fagaatu la'innahu ati mistira nama tokkoof yoo qabattu ta'e mistira jechuun onnee keetirratti yoo onnee jabduu qabaatte san gisee amma kana keessatti namoonni jabduu qabda namni mistira qabata anaa wajju isin qofaa miti jechuudha. Kanaafuu kanneen kanarraa of eeggannoo godhaa itti fayyadami. Mistira onneeteetti qabadhu abbaan fedhe waan fedhe siin jedheef ati mistira namaa ittiin hin fiigin ka'iniin akka qilleensa birraa jechuudha. Garuu mistiraawwi ta'e namni suni yeroo hedduuf hin barbaachisamasi hin barbaadamasi hin argamusi. Kanaafuu akka barbaadamtuuf akka jaalattu soo taate mistiraawwi ta'e. Yeroo namaaf kenni maaliif jedhe? Yeroo namaaf kenni maaliif jedhe? Way sababa qabadee dhufe yeroo namaa kennuuf jechuun yeroo namaa kennuu jechuun yeroo yoo namaa kennite hin kuftu hin kaata malee hin kuftu abadan jechuudha. Okay, abadan hin kuftu hin kaata malee jireenya kee keessatti nama waa sirraa fuudhee akka tasaa waa rakkatee yeroo naaf kenni yoo siin jedhe yeroo yoo kenniteef akkuma mistiraatitti qabattee yeroo yoo kenniteef baay'ee barbaachisa. Kana qofaa miti garuu yeroo namaa kennu jechuun nama tokko jaalattee namni sun jaalattee yeroo naaf kenni yoo siin jedhe kenniif. La'innu wayifuu si gaafate la'innu wayifuu siin jedhe la'innu wayifuu yeroo naa kenni siin jedhe yeroo kenniif. Garuu yoon jedhu immoo amata ofirraa oofii miti atiillee garuu yeroo kenniif namni tokko yeroo si gaafate yeroo kenniif la'innu itti yaadee qofa osoo hin taane la'innu wayifuu si gaafate la'innu akka mistiraatti si gaafate jechuun kun mistiraa wal qabata wanti akkanaa kenni yeroo nama kamiifuu rakkoo hin qabu. La'innu hin kuftuu yeroo ati namaa kenniteef immoo yeroon keessirraan deemu sitti fakkaate. Kanaafuu yeroos namaa kenni rakkoo takka hin qabu. Kanaafin sinin jedha. Kanneen kanarratti baay'ee barbaachisaadha. Irraa fayyadama. Yeroos namaa kenni mistiras qabaadhu. Mistiras onnee kee irratti qabaadhu. La'innu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jecha mistira qabachuun. Yeroos namaa kennuun irra barbaachifamtu wanni akkanaatu inni. Kanaan isiniin jedha. Kanneen kanarratti irraa fayyadama. La'innu jireenya keenya keessatti waa baay'eedha jireenya namaa tana tadiiguuf fiigu beektanii. Inni tokkoffaa mistira qabachuu dhabu. Dubartii fi dhiirri jidduutti maaltu adda nama abbaa kansaa deema. Inni dhiiras ta'e innis dubartiis ta'e. Mistira waliif qabatuu hin danda'an. Yeroos waliif kennuu hin danda'an. La'innu isa kanneen kana jechuudha kanneen nama keenas addaan diigu ijoollee keenas addaan fafageessu jaalala kee keessatti illee kanneen si diigu wantoota waan xixiqqaa waan akkanaa waan irraa ati uf dandeettu waan ati irraa silaa waan ati irraa mistira siyooti mistira qabachuu silaa ni dandeessa osoo ta'e la'innu jireenya kan keen abbaa akkanuu jecha yeroo siyoo namaa kennite jireenya kan kee haga fedhe ati yeroo san namaa kenniteef jecha yeroon tantee sirraan deemtu la'innu yeroon tee lafuma jirti garuu kenniif la'innu baay'ee barbaachifamtu waan taateef jecha. Jireenya xumurarratti jechuudha ifa manaa godha osoon viidiyoo waraabuu jidduun namni irra dawwalee jechuudha waraabaa jira waan ta'eef jecha. Inni akkuma isiniin jedhu akkuma sagalee kee waraabee waa sadiin kanarratti akka irraa milkooftanii fi akka itti fayyadamnuu fi
sin qofa miti anis akka itti fayyadamu itti yaade isiniif ibsu qofa osoo hin taane ani akka ittiin irraa fayyadamu absinis abdiin qaba jechuudha. Hundi keessanuu itti fayyadama maaliif wantoonni tokko tokko jechuudha. Baay'ee faayidaa barbaachisti. Jechoonni namni nuun jedhu keessa ati giddeetaa jecha saniin deemi osoo hin taane irraa fayyadamiidha malee namni kamuyyuu yaada sammuu isaatiin deema. Garuu immoo jechoota namni namaa himu jechoota addaa gorsa keessatti namni namaaf himu irraa barachuun baay'ee barbaachisaa. Akkuma isiniin jedhee obsa qabaachuu fi mistira qabachuu fi yeroo namaaf kennuudha. Waa sadiin kanarratti baay'ee barbaachistuudha wanni sadiin tuni. Kanaafuu har'aaf viidiyoo asuma irratti isinirraa dhaabaa jechuudha. Hundi keessanuu itti fayyadamaa dhageeffadhaa wal dhagayaa namoota gorsa namaaf kennu adda addaa baay'eetu jira. Isiniin jecha isiniin jaalladha isiniin kabaja hundi keessanuu yaa rabbi biyya keenyas nagaa nuuf godhi yaa rabbi warra rakkatee jirullee mana hidhaatiif nu baasii inshaallah jecha du'aa ima godhaa jirra. Inshaallah isinillee du'aa godhaa bakka jirtanitti hundi keessanuu bakka jirtanitti rabbuma kadhadhaa fi karabbi caalee hin jiru. Musiibaa nuti gadi bu'aa deemtana hundaa yoo rabbi kadhanni irra barbaachistu maaliifuu tuni musiibadha. Musiibaa akkana kana rabbiin nurraa kaasuu wayi duraan soodii keessa sana wanni akkanaatiin hin jirtu. Kanaafuu musiibaa akkana kanarraa rabbiin nu haa qabu. Walumaa galattuu rabbiin nurraa haa kaasu. Tabiyyaatis ta'e tabiyya alaatis ta'e jireenya namni kamuu jireenya fooyyeffachuu biyyaa baay'ee malee musiibaa akkana kanatu bu'aa jedhee namoo biyyaan baane taani immoo waan rabbi namatti fide hundaa waan rabbi kana jedhe hundaa tuni musiibaa beeytanii musiibaa